Artistoonni Oromoo barana addunyaan dorgomuu deeman na fakkaate. Addisuu Kabbadaa namni hin beekne hin jiru. Artistii baay'ee jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'e wallee ajaa'ibaa mata duree jaaloo jedhu qabatee gadi dhufee jira jechuudha. Yoom gadhiifama? Guyyaa muraasatu hafe. Sanbata xiqqaa fuuldura keenya hafu jiru kana jechuudha. Walleen isaa kun guutuun gadi dhiifama. Eessarra gadhiifama? YouTube mataa isaa banatee jira jechuudha. Addisuu Kabbadaa kan jedhu. Kanaafuu achirra dhandhee daawwannaa shumba waliin jenna jechuudha. Addisuun akkuma beekamu gaa sirbi isaa jaalalaas of keessaa qaba, akkasumallee sirboota warraaqsaa tokko tokkos of keessatti kan qabatu. Sirbi ammaa kun walumaa galatti sirba jaalalaati. Bakka sirba jaalalaa akkasumallee sirba kutaa hundaa walitti hidhu, kutaa hundaa'u hamilee itti godhuu fi kakaasu sirba ajaa'ibaa qabatee gadi dhufe. Jaaloo jechuun afaan Oromoo keessatti maali? Yeroo hedduu gaa namoonni yeroo waggaa dheeraa keessa qabsoo Oromoo keessatti waliin turanii jaalabaluu jaala akkasii jaala guyyaa akkasii waliin jechuudha. Jaala jechuun walumaa galatti gaa jechi jaaloo jedhu jecha jaalalaa fi akkasumallee simboo bareedaa of keessaa qabu jechuudha. Jaala jechuun jecha tokko qofaan waan ibsamu miti. Jaaloo jechuun jecha tokko qofaan waan ibsamu miti. Fakkeenyaaf akka loqoda warra baha Oromiyaa yookaan gara Harargeetti yoo fudhanne jaaloo jechuun fakkeenyaaf waan tokko gara qoosatti illee hin fudhatama yookaan akka naannoo biratti obboleessu akkas taate yookaan saahiba kiyya akkas taate waan jedhamu yookaan hiriyyaa kiyya akka jedhamutti fudhatama jechuudha. Jaaloo kootu mi'arra jirannaa awwa jaala kiyya kootu irra bakka akkasii dannaa jaala kiyya waan akkasii fakkeenyaaf nama jaalatan tokko jaaloo jedhama jechuudha. Waa hedduutti kama qaba isa jechi kuni mee hundaanuu viidiyoon isaa eega gadhiifame yookaan muuziqaan isaa kun eega gadhiifame irratti mari'anna jechuudha. Waan keessa jira hunda wadda baafanneeti. Akkuma beekamu gaa Addisuun kana durallee sirba adda addaa sirba babbareedaa mimmi'aawaa nuungaa ture ammallee wallee mi'aawaa ajaa'ibaa kana qabatee dhufee jira. Maarree isinillee viidiyoon kun akkuma gadi dhiifameen chaanaala isaa dhattnee daawwannee akkasumallee jajjabeessuu qabna jechuudha. Yeroo hedduu gaanirra deddeebi'ee wanti isinitti dhaamu artistoota keessan bira dhaabbadhaa. Kiisa keessaniin bira dhaabbattan ijumaa fi gurraa fi quba keessan qofaan bira dhaabbadhaa. Kiisa keessaniin kennitaniif jechuudha. Yeroo dijitaalawaa jechuudha. Kanaafuu yeroo dijitaalawaa taate kanatti nama boorsaa waa kennurra ijaan yookaan gurra keessaniin quba keessanii yoo gumaachitaniif kuni gumaacha guddaadha. Daqiiqaa takka daqiiqaa lama isinitti fudhatu jechuudha. Muuziqaa kana beeksisa irratti sakandii muraasaaf gadi dhiifamu. Kanaafuu gaa Addisuu Kabbadaa wallee ajaa'ibaa mata dureen jaaloo jedhu qabatee dhufee jira. Kana qofaa miti artistoonni Oromoo wal duraa duuban dhufaa jiran warra boolee kajehu ni beektanii miti gaa dhufuu jiranillee jechuudha. Maayikiin keenya dhufaa jira jechuu barbaadeeti. Gurbaa qalloo saniin baana. Kana dura yaa warra boolee jee uummata guutuu Itoophiyaa guutuu shukshuk godhe dhufuu jira innilleen. Nama hedduutu dhufaa jira. Artisti akka Zaakir Ismaa'il Biiftuu Abdallaa fi Jamsillee waliin ta'anii jechuudha. Jamsi ilmi Harargee sun jechuudha. Wal ta'anii wallee ajaa'ibaa qabatanii dhufaa jiran. Isammoo viidiyoo irratti isiniif hin dalagaa akkasumallee sineshow namni hin beekne hin jiru jechuudha. Naxalaan si jala gadi bu'ee kana dura waa'ee naxalaarraa sirbe sun illee sirba ajaa'ibaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya artistoonni Oromoo barana jechuudha. Ajab nama jechisiisanii. Hundaafuu gaa chaanaala keenyallee sabiskiraayibii godha daawwattoota keenya akka isinitti tolu. Abdii qabna jechuudha. Akkasumallee gaa viidiyoon kun yoo jaallattan laayikii godhaa hiriyoota keessaniif sheerii godhaa irra keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Viidiyoo biraa viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebina. Hanga sittuu nagaa ta'a.